وأنت دقيت خان التلفا خان قلمانجو ولا وأنت قلمانجو قبي ودو تفضلتين مقدتين قومتين ودي خاتين اتفقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتودا ماتي channel أزلاتو بكجر تنتي سلامتان تيتنجالا خان أني ربك إسنادك كبجتا هردفتودا خينيا warreen musliima taataniif kan kiristaana taataniif baga nagaan ooltanii kan ooltanis baga nagaan bultan isiniin jecha arraan tana akkuma beekamu hojii xiyya dhaabeetiin nasruu barbaacha iddoo adda addaa deemaa jira. Arraan tana saniifin deddeemee osuun deddeemu jiru ijoollee bakka ijoolleen Oromoo jirtu hunda gaggaafachuutiin jira. Namootan nasruu beekanii fi akkasuma namootan uummata nasruu haatesan uummata nasruu dhidhimuu jiru san warreen beekan hunda deddeemeetiin gaafachaa jira. Bakki arraan tana akka iddoo biyya tanaatti roobni guddaa jira. Hancabii yookaan baradoo roobaa jira. Rooba kana keessa sosocho'eetiin iddoo adda addaa dhaqee bakka adda addaatti nasruu iyyaafadhee ijoollee Oromoodhaa gaggaafachaa jira. Gaaduboo arraan tana kunoo akkuma na argitan qeerroo Oromoo jajjabduu akkaan ijoollee teessuta ariitu baatu qabduba ariitu baatu ceetu san bira jira. Ani beeta yoo qabdees ni qabdi yoo ceetes ni baati yaani dargaggeessa bira jirta. Qeerroo ajaa'ibaa kana biraan jira. Nasruun bakka takkallee hin dhaqu. Warreen gaafa dhiyoo akkasiin na jeettanii akkasiin na tumtanii fi warreen ammaan tana nasruu akkasitti azzabaa jirtan sanis ni harkattanii maal akka isinii buufnu ni agartanii. Anis garuu humna jajjabduu horodhee nasruu bakka inni jiru oon baasuu baadhee haati mana nasruutis kolkaa ammatti jirtu kan isiin akkanatti itti gadditee bo'aa jirtu kan asiniin baasaa miti ni baasaa isiin obboleettii biyya akkuma duraan beekamu isiin naa jecha waamee qataatee jirti. Nasruunis naa jecha waamee qatee jira. Anis nasruu jalaa hin hafu garuu immoo wanni inni itti haare akkuma beekamu nasruun gaafa dhiyoo kennaadhaan walitti araaramuu qabdaa yookaan anjuutti qishoonis zannitti badeetiin sababa sadiif jalaa hafee kun ammaan tana rakkoo dhufte kana lubbuu xiyya nasruu duraniin baasa jeetiin ijoollee Oromoo gurmeeffadhee ani itti deemaa jira. Namni na wallaaleen jiru ani artistii Alii Baashaadha. Duboo akkasitti ijoollee hedduu waan hin qabu jecha ijoollee jalatti hiriirseetiin akkasitti nasruu bakka inni jiru ni baasa. Waan nasruu godha kanas uummata kana akka isaan hidhaadhaan hin baannes ni godha. Yoo humnaan barbaadanis ijoollee jalatti ni hiirsee akka ajaa'ibaatti ijoollee wajjin deemaa jira. Obboleeyyan kiyya uummata Oromoo nasruudhaaf du'aayii godhaadha. Amma ga'anis maali miidiyaa irratti kan hin arge Khadiris isaa qabe bakka isaan geessan hin beekamu malee akka isaan qaban dhibbaa dhibbatti beekame viidiyoolee maranii gadhiisan jiran garuu waan san keessa hin jiru. Amma immoo waan san harka keessatti deebisee nasruun lubbuutiyya akkumaan jetti lubbuudha hedduun isin jaalladha dhuguma rabbi wallaahi isin jaa ani amantii tiyya musliimaa hedduudhaan amantii musliimaatiin hin kakadhee rabbiin hin kakadhee nasruu dhuganiin jaalladha. Kanaaf lubbuutiyya nasruu duraniin dabarsa ijoollee jalatti hiriirseetiin akkanatti akkuma isin haaluma isin amma harkaa jirtan kanatti ijoollee jalatti hiriirseetiin jiran duboo nasruu niin baasa. Dhaadannaa gurbaan san dhaadachaa jiru sanis irraa hin baasa. Yoo kotteen amma nasruu dhugaadha miidhanii tumaan adiidha ilma dhiirarraa tumaa boomu jiraate badiin malee akkana tumamullee garuu immoo waan inni nasruu godhe kana anis ijoollee jaaladhee isa godhuun hin danda'a. Garuu ilmaan Oromoo namni akkanatti wal miidhuun dasnatti jechuudha beetiin akka tokko ta'e ta'uun sirriidhaa miti. Gaafa dhiyootis uummanni kun akka inni tumee kannaan anaa dhiifama sii godheeti dhiifama naa godhii jee mataa fi miilarraan si kufaanaan jeetiin haala saniin jalaa bahe jechuudha nasruufaa jala. Garuu haa ta'u dhigaa si nyaachise dhadhaa nyaachisii jira. Takkaawwan nama ibidda si obaase ati aanan obaasii takkaa jira. Sawwaan dhugaa sin Oromoo jee. Laakiin beektaa artistii Alii Reenya
nasruu kana eegatti bakka tanaa waliin geessanii boo itti jajjabaatee nasruu kana si wajjin jirra waa takka ifi sodaatanii arras yoo ammaan tanarraa kaanee itti dhaqqabuu dandeenya osoo bultiin taane oguutumaa wayyaa beekte qabbanootu amma maal godhan tumaniiti akka caccabsanii afaan hundee hidhanii akka wanniitti manni harreen kun harree nama sayansiya akkasitti hedduu takka gola aartii Oromoo godhan hin beekne hin jiruuti kabajaa fi jaalala namaa qaba rakkoo namaallee ni baasa namni biratti hin rakkatu waa hunda gola aartii Oromootu dhimma Oromoo gara aartii Oromootiin dhufe isaatu hiika jechuudha. Isaatu hiika. Namni kun dhaabbata durii keenyaa beeka dhaabbata durii keenya. Kanaafuu amma qeerroo sis ta'ee qeerroo si fakkaatan guutuutti walitti gurmeessinee nama Oromoodhaa nama qulqulluu akkanaa kana akka nu duraa hin miidhamne. Kan jiran. Akkasitti tartiibatti goonee akka gartee Nasruun kun miidhaa isaa kana bahee ammas hattaa hummaa godhuu baatanillee uummanni kun akka lubbuudhaan osoo jiru dhaa hoggute kana Nasruu sabboonaa dhawanii gumaa kafaluu qaban jeetii jaalladha. Sawwaan dhugaati. Sanamma idda Nasruun hoggaa takka dhawamu ni beekta akka mataa keenyaatti marraa dhibba takka dhawamuun narra jira. Maaliif jennaan beekaa keenya yeroo akkasuma dura dhawansan ha beekaan duubaraan dhufuun duudaan dhufu malee beekaan hin dhufu. Dirqama beekaa keenya haarasa bira kunnee akka nama waraana tokkotti qabannee eeggachuun dirqama dura jiru ni beekta. Kanaaf kan inni si barbaade qeerroo. Kanaafuu baganu barbaade galatoonni baganu bira geesse. Kanarraa qabadhu anarraa kaasii dhugaa akkuma mataa keenyaatti akkuma mataa keenyatti yoo ta'e illee ni beekta. Arraas boruutu isa kana bas ajandaa namni takkaa namarratti fudhatiin irra fudhannee asii miti bakka inni jiru ta'inee mana dachii jalaasa yoo jiraatee baafnee fuunee ibsitan xaaxa guddaa irraa kan qabnaa. Fakkeenya Oromoon akka lammaffaa waan akkanaa hin raawwanne si galanii akka Oromoon yakka akkanaa kana nama gurguddaa nama jajjabaa duree tahan nama mataa Oromoo tahan bakka iddoo fedhetti illee haa ta'u keessatti illee haa ta'u alatti illee haa ta'u namni beekaan Oromoodhaa tuqamu hin qabu jeetii jaalladha. Akkas sawwaan dhugaatii malee beektaa akkasanillee dhugaadha waan dhugaati maaliif garuu dhugaa takkarra ni beektaa kijiba hedduu takkarra dhugaa habba takka nama kuusa. Dhugaa san barbaadu arraas borus Oromoon dhugaa barbaaduttuma jirti. Laakiin garuu bakka fedheellee baafnaa jettee lubbuun nama hundatti wareegamaa jirti dhugaa kana. Dhugaa kana arraas borus baasuu oomu jiraate zaliin teenya guutuun ilaa hanga azalaarraa meerisu takkallee tattaaffiitti goonee waan takka harkatti jedhu malee dhabnee dhiisuu gadduun waan nurraa fakkaataatii miti. Amma dhugaa rabbi yoo himuu taate Nasruun kun waan isaan kana dura balleessi takkallee hin qabu anillee nama dura akkasuma na jafatanii jiranii agartanii jirti. Guyyaatti akkasitti mana harkeetiin jiru. Sababa akkasiin na tuman ibsan takkallee badii takkallee osoo hin qabaanne Nasruu cinaa dhaabbachuudhaan gaafa san kaniin akkasitti deebiin Nasruunis gara laafeetti hidhate gurbaa akkasiin na tume san yoo walitti araarame ammallee dhuguma kennaa tokkoon fedhu maaliif Nasruu wajjin jira Nasruu gargaareeti amma inni dhimma Nasruu naa bahu jira waan ta'eef dhugaa rabbi yoo taate Nasruudhaa godhe jechuun akkuma naa godheeti garuu garaan itti nama daa waan ta'eef hoggaa sanillee araaramuu dhiisii malee ammaan tana maaliif Nasruu wajji deebi'ee waan falmaa jiru na qabbaneessaa deemu jira. Kanaaf anamma gaheen kiyya humna oowwitu ijoollee Oromoodhaa qeerroo Oromoodhaa taas keessa jirtu gurmeeffadhee Nasruu bakka inni jiru baasuudha malee safaataan hin jiru beekee dhimma Nasruu irraan dhufe. Sirri. Akkasitti haala sanii haadha mana Nasruu yookaan haadha mana gola aartii dumaashii keenya Aashaadhaaf koomentii si jalatti jajjabina gaafadhaa fi du'aayii godhaa fi maaliif isin tun karaa meeqa goddaamaa jirtu tokkoffaa gaafa kannaan ilmoo jalaatu ni goddaamtee lammaffaa irratti jaartiin kannaadhaa maraatti sadaffaa naa qabame maaliif anis ni qabame tartiiballee ni mubaadhu akkasii. Akkasitti gara meeqatti isin goddaamaa waan jirtuuf isii tanaas jajjabeenya kannaa fi mushaakilaan barbaachisaa miti jeetiin ani isaan kanaa'u bakka kophaatti irraa jiraachuu irra naa wayyaadhaa jeetiin duraan kophaatti irraa beekni beektan. Sababa sanirraa ka'e garummaa tana dhimma jabaadhaa anillee viidiyoo akka ajaa'ibaatti sirbarratti hojjechuuf itti jira
jira. Viidiyoo sanillee karaa dhaabeetiin maaliif namni tokko obboleessi kiyya Nasruun bade jechuun saayibni kiyya Nasruun bade jechuun viidiyoo nan dalasiiftu. Kanaafin ani viidiyoo irraa dhaabbadhee gara dhimma Nasruu kanatti deebi'ee obboleeyyan kiyya kanaaf du'aayii naa godhadha. Nasruun na jalaa badeeti akka maleetti na cinqee jira. Hedduu takka irratti jira. Bakka waan kana jee waan isin himu gadda cimaan na jira. Deddeemeetiin gamaa fi gamana iddoo ijoolleen Oromoo jirtu hundatti humna oowwitu qopheeffadheetiin akka Nasruun naaf ba'u taasisaa jira. Akkasitti obboleeyyan kiyya du'aayillee naaf godhaadha. Nu cinaa dhaabbadhaadha. Yaadaan koomentiidha waan adda addaatiin nu gargaaraan isin jaa kun ijoolleen teenya babbareedduunis na wajjin abshir yoo rabbi jee baafnee asittis taatee biyyattis biyya warra biyyaaf dhaabbatu warra dhimma rakkoo namaatiin dhaabbatu warra ijoollee qacalee amma ol kaate wajjiniin gurmaa'ee Nasruu barbaada jira. Akkasitti obboleeyyan kiyya na cinaa dhaabbadhaadha. Du'aayillee naa godhaa koomentiillee naa barreessuu hin dagatinaadha. Akkasii meegaa Nasruu barbaada itti fufeetiin jira. Iddoo adda addaan dhaqanii barbaadutti jira. Kalee dheengaddaas bakka biraatiin olee kalees bakka biraatiin olee har'aas bakka kanaan kun mucaa kana bira dhufee ijoollee waliin na gurmeessi jechaa ni jira jechuudha. Kanaati maaliif dhimma Nasruu qofa osoo hin taane dhimma rakkoo Oromoo biyya kanaa hundaa'uu dhaabbannee nama rakkatees gargaarree nama mashaakilaa uumees raawwii gara keenyaatiin seera mootummaa biyya tanaatiin osoo qixaannee rakkoo hamtuu irra hin geessine suuta jennee addaan baafnee nama keenya walitti fayyisuudhaan akka namni keenya mashaakilaa waliin goone rakkoo waliin goone waliin miine akkasitti maaliif namni kun tokkoffaa duraa mana qabaachuu mala qabaachuu nagaa qabaachuu amala qabaachuu gaaromina qabaachuu amala yookaan sinjuu gaaromina qabaachuu waan hunda keessatti amalli kee barbaachisaa si baasuudha qaba jechuudha. Barbaachisaa amalli barbaachisaa. Kanaaf ilmi namaa waan gaarii hoggaa hojjetee seenaa ta'e fuula duratti siifafa waan ta'eef waan gaarii hojjechuudha ilmi namaa malee waan hamtumaa fi waan akkas akkasiisan nama barbaachisu dhugumaanii miidiyaa kanarratti hammeenya takkaallee viidiyoolee kaayyadhee osoo hin taane viidiyoo duubattis wooma takka rakkoo takkaallee uumee beeku maaliif sammuu tiyyaan addunyaa kanarratti namarraa yaadeetiin jiraadha rakkoo namarra hin geessisu maaliif akka namni kun rakkoo xiqqishoo takka hattaa dalagaa keessatti hattaa jiruu keessatti hattaa waa hunda keessatti namarraa yaadeetiin sammuudhaan jiraadha malee rakkoo namarra geessisee akkas addunyaa kanarratti waan akkas akkasiisan hin yaadu nagayaan addunyaa kanarratti nagaya yaadee tasgabbii yaadee kabajaadhaa fi waan adda addaatiin babbareechee jiruu addunyaa kana jiraadheetiin irra kuta malee rakkoo godhee irra kutuuf jiru addunyaa kana maaliif seenaan na yaadata seenaan naaf hafu jechuudha. Akkasii gorsa ajaa'ibaa kana yeroo fuula duraatiif ani waan hin barreessee jiru waa hedduudha. Akkaataan waa dalagu ta'u asoosama wayii godhee jechuudha. Waa'ee jiruu ilma namaa keessatti jechuudha. Waa'ee jiruu ilma namaa keessatti waan hin barreessee jira jiruu ilma namaa mata dureen jiruu ilma namaati. Maaliif waan kabajaarratti jireenya kana nagayaan si jiraachisee addunyaa kanarratti nagayaan si jiraachisaniin fuula duratti barreessuudhaaf kaayyoo qaba. Fuula duratti deemaa jira. Akkasitti gaa'ee haasofni gara biraa na hojjise. Waan bareeda aliyaa kan waan bareeda. Laakiin garuu waan takkaa jira waa'ee karaa kanarratti yoo hojjetu taate uumuun daawwa sun irra ifin dhaamatiin itti onnallu hamma duraan hojjettu olitti illee hojjedhu arraas baruus ibbooda deebiin onneen ta'e onnee guutuu ta'uu qabdi. Muraan lafee sii guutamuun nuti obboleeyyan keessa si bira jirra. Kanumaafuu uummata akka hin dhaammatini itti tarkaanfii fuulduraa ta'e itti fafaa deemee malee ibbooda irra deebi'aa yoo hojjettu taate waan barbaachifne waan dagageetti kan itti lafaa kaan galmaan ga'uudha waan kana galmaan ga'uuf qophii gurguddoo qabdattee
qabatee dhootee kaatee itti fufuu qabda. Tamaam. Kanarratti jajjabaadhu. Daawwattoota keenya Alii kun artistii Alii Baashaa jedhama. Mucaan kun wallahi dhugaa rabbii yoo naa hin barbaadan ni beektaa. Mucaan kun artistii jabaadha wallahi garuu artistoota keenya dururraa kan ilaa hangarraan tana waan jabeeffachuutti hin jirreef jecha maanaa namaatis dirqama beekuun wanti nurra jiraata ni beektaa daawwattoota keenya Oromoo teenya. Bas dirqama waan amma duraatii fi kanaaf artistoota kan hunda yeroo kanatti achi hubannee achi ilaallu nuti artistii keenya haa taatu beekaa keenya tokko haa taatu namnummaan akkanatti jala dhaabbatee nu eegee bas wanta kafaatar nu oolchuu hin jiru. Dirqama beekaa keenyaas jala deemnee beekaan keenya nuun deemee jala deemnee jiraachuu qabna. Wallaalaa keenyaas qabannee sirreeffannee karaa sirrii deeffachuu qabna. Wantifachuun barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf ammaan tana dubbii fitti maal seeta Oromoon biyya Yaman tun keessaafu bakka dhaamsaan Oromoo biyya Yaman kanaaf dhaamu wal jala deemuu qaban wal tuffachuu hin qaban beekaanis akka beekaatti beekaa jala deemu maal seeta biyya tana keessatti maaltu jira ni beekta namummaa silaa beekaa kanaa beekumsisaatiin kabajuu dhabuu jira kabajuu dhiisuu dhabuu jira biyya tana keessatti sin kabajan jechuudha maal seeta khasila sammuu qabeessa duree namaa teessan niin ittiin majee hoggaa deemu irraa fudhatu irra beekaa taa'u hin dhagahu sammuu isarra beekumsa hin qabayyee toonna jaa barbaachisaa miti wanti kanaa kun bas gufuudha gufuun beektaa gufuudha wanta kanaa wallagaanii kabajaadhaan akka jiraatanii dhaamsa asumaan dabarsaa Oromoo teenya warri biyya Yaman keessa jirtan kotaadhaan wal qooduus dhiisaa kunis dhaamsa kiyya wal kabajaatii akka beekaa keessanis kabajaa maaliifi namni tokko amiira fi hoggaa ifirraa ansu kabajaadha malee hammeenyaa miti namnillee nama kabajaa jechuu hoggaasanii akkasitti wal kabajaatii wajjin tarkaanfadhaan dhaamsa kiyyaatii ammaan tanagaa dhimma nasruu keessa jirra hedduu tokkaan irraa rakkachaa jira dubbiin gaa naannessite gara biraan hojjiifte nasruu du'aa ittiin godhaan gamanumaan dhaamsa kiyyaa ummata keenya ummata Oromoodha iddoo mara jirtan rakkoo kanaa kanaas hoggaaniif agartan miidiyaa irratti hoggaa agartan hamma dandeessanitti laaltanii dhiisuu osoo hin taane sheer gootanii laayik gootanii akkasitti koomantiidhaan illee gorsa itti kannuu qabdanii isin jaa dhaamsa kiyya kunii hedduu takkaan isin jaaladhaa Oromoo tiyya isiniin kabajaa hojii kiyyallee kaniin dalagaa jiru kanallee na jajjabeessaadha viidiyoon amma maraa ture amma dura maraa ture sanillee laayik sheer godhuudhaan na guddisaan isin jaa hedduu takkaan isin kabajaa. Tamam keenya waan dhugaatii ni beektaa daawwattoota keenya waan takka jira waa hedduu jira namni kun akkanatti viidiyoo mudurmalee fi waa hedduu jira dhaamsa takka dhaammata kana ni beektanii hundaafuu walii beekuu takkaatu bireedu ni beektaa yoo walii beekte namni nu walii beeka walii jiraata namni walii hin beekne walii nu hin jiraatu. Namni Oromoo qabu maal lafa namni Oromoo teenya garaa laafina bashaas tana qabu garuu waan daban qabu Oromoo teenya wal jajjabeessaa wal bira jiraadhaa. Artistii keenya kanaan nu jabeessa. Bakkuma hunda keessattuu wal bira dhaabbadhaa wal bira dhaabbachuun bareeda malee wal duubaa garagaluun fokkota. Amma nuti biyya Yaman tana keessa irraa biyya Yaman tana keessatti amala hedduudhaan uummata kanarraa harkaa jira. Maal seeta dhugaa uummanni Yaman kun Yamanummaa isaaniitiin hedduu takka wal kabajanii wal jaalatanii hoggaa rakkoon takka dhuftees rakkoo san irra dhaabbatanii nagayaan furanii maal guutumaa guutuutu uummata nagayaa jechuu dandeenya. Aboo uummanni kun eebba qaba bara eebba qaban boo uummanni dhiisi xiqqoo fi guddoo wajji fudhatanii wajji nyaatanii wajji dhuganii jiraatan. Uummata kana jechuun uummata rabbiin eebbise dhiise kun namni na eebbifne. Uummata kabajaa fi jaalala bareedduu walii kanneen nagayaan walirraa jiraatee sammuudha amma barnootuma irraa fudhachuu dandeessaan siin baana akkaataa jireenya akkaataa isaanirra yoo fakkeenya laallattee istaayilumatti hin jiraattu kanaaf istaayiluma lammii ta'e jaalattu kanaaf si barsiisa siif gala namni biyya tana keessaa foo jiraate jaalala fi jibbansaa wadda beekoo biyyatti illee adda beekoo baatanii amma bas yuunivarsiitii namni Yaman keessa taa'e jechuun dhugaa rabbi yoo taate akka nama yuunivarsiitii jireenyaa keessa taa'e dhugaa maaliif jireenya bare jechuudha akkaataa itti nama wajjin jiraatan bare amala qabbanaadhaan
amala qabbanaadhaan jaalalaaf tasgabbiidhaan suuta jaaniiti waa amansiisanii haala sanillee irraa fudhachuu danda'a. Haala sanillee suuta jee irraa Qabbanaa'ee sirri. waa wal baranii jira imaamata fuudhanii dura darbuu jira warri amantii musliimaa qabdan ni beektan jeetiin amanan waan hedduu jira. Salli annabiifaa jira Ni jira salli annabiyyannaa wali san dhumtee biyya. Salli annabiyyannaan ni beektaa nagayaa fi rahmata rabbii. Ciboota eega Qaanii gurguddoo. ciboota eega salli annabiyye Allahumma salli ala Muhammad eega tokko jeen booda achi booda dubbii san bananii nagaa lafa kaayan jechuu kaan duraan wal diddiiruu deeman akkasii haasawinillee gara biraan hin dareen jira har'a dhimmi keenya dhimma nasruu badee haasawuudhaaf bakka tana gatteenye haala akkamitti kan boonee nasruu kana baafne jechuu irratti ijoollee qeerrootti wajjin gartaa'ee har'a gaa naan kutullee haasawni naan kutullee naa kolchaadhaa Oromooti jee qaqqaanii isiniin jaaladha ani gama kiyyaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kan amantii kiristaanaa qabdanis Oromootiyaa nagayaan naa oolaadha hedduun isin jaaladha Oromootiyaa kiristaanaaf musliimatti kutaa fi kutatti adda isin qootu maaliifi ani hedduu takkaan isin jaaladha Oromoo akka dhiiga kiyyaatti yoo ta'e isin jee gamanumaan nagaan naa oolaan isin jaaladha. Waan bareedaa. Oromoo hundi teenya Oromoo hundi teenya walumaa hunduu Oromoodha dhiigumaan dhiigaa doodha. Nagayaan waan ta'anii artistii Alii Fanyaatii sararaan tana afeerraa tana irratti kanatti nu bira dhufuu keetiif walla galatoomii galata gurguddaa nu biraa qabda. Kanumaafuu waan hin jeesin qabu qabu mataa kee kan gubbaadhaa sin abbaan biyya tanaa tokko ogirraa si dabalee ijaa. Kanaafuu kabajaan ta'e mataa kee gubbaadhaa galatoomii illee hordoftoota keenya artistii Alii Fayyaa kana naa jajjabeessa amaanaa takkatti tanaan isin dhaabbadda. Akkasin naa hubadda Oromoo takkitti hin dhaamsa fayyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.